hordoftoota keenya qophii keenya irraatiin dargaggeessa Mohammad Al-Arusi keessumaa dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa laga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru wal qabatee miidiyaa addunyaa Arabaa waliin jechuudha gaaffii yeroo adda addaatti taasisaa tureen falmii garaagaraa geggeessaa tureen namni kun eenyudha akkamittiin kana gochuu danda'e kan jedhu irratti bal'inaan isa istiidiyoo keenyatti qabannee dhiyaanneerra hanga xumuraatti nu faana turaa kan jennu ogeeyyii istiidiyoo maraa dabalachuudhaan qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessu Akaaluu Baqqalaatii turtii gaarii. Bagana gaannofte. Bagana gaannofte dangalatooma. Mee keessumaa Mohammad Al-Arusi waa'ee hidha haaromsaa irratti bal'inaan miidiyaa Araboota wajjin falmii geggeessuudhaan hidhi kun dhiibbaa yaa gara gadii warra ta'an irratti akka hin geessisnee fi Itoophiyaan immoo hidha kana kan ijaartu faayidaa walootii fi naannichaa hundaatiif akka ta'e amansiisaa akka turtedha kan ibsamu. Eessatti dhalattee haalli guddina keetii fi barnoota keetii maal fakkaatame achirraa kaan? Makkaa Suudii keessatti dhaladhe Makka Al-Mukarrama achitti guddadhee achitti tamaaree achitti jiraanne achumatti illee afaan keenya baranne Makkaa keessatti. Maatii keetu achi jiramoo? Kamittiin eenyurraa barachuu dandeesse afaan illee afaan Oromoo? Wallahi nooma mana keessatti achitti Oromoon haasoyina. Warri keenya Oromoodha. Wayitii mana seennu Oromoon haasoyina. Wayitii ala jiru, wayitii ala baanu, wayitii tamaarru Arabiin tamaarra. Nama waliin Arabiin haasoyina. Malee mana keessatti nu martinuu Oromoo maleen haasoyina warri keenya marti. Afaan Oromoo dubbistaa hin barreessitaa? Afaan Oromoo wallahi ima haasa'e malee amma qara'uu jammare. Amma wayitii argu naman debdu qara'uun isii malee takkaan barreessine Oromoo. Ima baradha inshallah afaan keenya bareeda afaan keenya Amaariffaaf Oromoo illee baradhuu mukkora amma inshallah. Miidiyaa kam fa'i irratti dhiyaattame miidiyaa addunyaa Arabaa kan irra jiran kam fa'i irratti dhiyaatte? Wallahi miidiyaa hedduu الجزيرة مباشر تجرانين اللي BBC راديو اللي الجيريا راديو الجيريا الجزائر جتشو راديو مونت كارلو تا فرنسا BBC راديو الحرة تجرانين تا أمريكا هدو هيادة الأمرايو أما ملي هدو ميديا إيجيبتي كم فار إيجيبتي نرتي الشرق تجرنين تك الشرق تركيا إرجاني تركيا بوتان إنسان تي هجتن ماليزيا إيجيبتي تركيا يجون بيه تركي شيء تركيا ورا تركيا تي لما إذا رمسا كان الرتيجا وديفنوا أكمتين أرجتاتي والله warri miidiyaa ka Arabaallee ima irraa haasayan wayitii amma dhagayuu barbaadu maaltu argamee biyyatti maal hojjetaa jiranii biyya teennatti waan laga Abbaayii kana ka Arabaallee yoo laalu malee guutuu miti warri Ijiptii amma waan fedhe haasaya beeytanii Itoophiyaan akkana jetti jedhanii sanuma irraa laalee eessa deemtee dubbiin eenyutu hordofaa jira kanneen mara haga danda'u laalee akkasitti itti haasaya waan isaan laalan amma fakkeenyaaf social media keessatti warra Itoophiyaa irraa haasayu warra Afriiqiyaa irraa haasayu hin haasayan maaltu argamee kanneen nu gargaaran saniin boodallee warri miidiyaa kaas jiru akka warra jaziiraa likkii malee nu gargaaran akkanatti biyyi teenya waan itti argamu waan biyya alaatti itti rarra'u beeytanii waan Itoophiyaan mokkoraa jirtu biyya ufiitiif akka namni alatti dhagayu isii san mara hin arganna haga dandeenyu
warra jaziiraa bira taate warra nama kanneen keessatti hojjetu waan kana keessatti hojjetu haasoyineetumaan haga rabbi nuu laaffise yani irraa furanna. Mee waa'ee haaromsaa irratti maal jedhu miidiyaan Ijipti kun fa'aan warri biroo giddu gala bahaa yookiin miidiliist keessa jiran kun miidiyaan arabootaa kun waa'ee haaromsaa akkamittiin hubatanii jiru? Amma Itoophiyaan gaafa hidha kana ijaaruuf jettu faayidaa walootiif jetti hunduma fayyadaa jetti. Jechuun biyyoota Ijipti illee ni fayyadaa, Sudaan illee ni fayyadaa, biyyoota gaanfa Afrikaa kana keessa jiran illee ni fayyadaa jetteeti kan isheen hojii kanas jalqabdee. Dhugaadha. Wanni ani jedhuu barbaadu Itoophiyaan faayidaa laga Abbaayii irraa himte akkanatu argamaa Afriiqiyaafillee Suudaaniifillee biyya maraafiyyuu tanu bira jirtu faayidaa akkanaatu jira jettee haasoyitellee beeksifte malee amma ka miidiyaa irra jiru kanan haasayan ka miidiyaa irra jiru maal haasayan Itoophiyaan kana ijaaraa jirtii warra Gibsii kana dheebbisuu fi dhiifama miidhuuf warra Gibsii kana Itoophiyaan laga kana wanni itti ijaartuuf akka bishaan irraa dhooggituu fi kanatu miidiyaa maratti irra haasayama. Miidiyaa Arabaa irratti kanumatu haasayama. Warri ka Arabaa ka amma miidiyaa keessa hojjetan duraaniin hin dhagayan kama Ijiptii malee hatta hin argitan warri gaazexanyaa isaanii kunniin fa'a wayitii barreessan amma Ijiptiin akkana godhan warri Itoophiyaa yaani nu wal qabaannee Itoophiyaa tana dhogguu qabnaa jedhan wayitii isaan gaafannu maal irraa beeytan waan takka irraan beekan maaliifi kunniin Arabuma ta'aniif kunniin warra Itoophiyaa ta'aniif akkanumatti gargaarra jedhanii akkasitti haasayan amma isaan yaani faayidaa ta jirtu tanan beekan warri Gibsii tolchanii beekan warri mootummaa isaanii tolchanii beekan warri bishaan illee beeku tolchee beeka malee miidiyatti akka fedhanitti jijjiiran maaliifi akka fedhanitti jijjiiranii maaliifi miidiyaan isaanii hamtuudha bakkee mara seenti haasayanii beekan dhugaa isinitti hima haasayanii beekan kaan fidan akkana nuu yaani waan miidiyaa kana tolchinee ittiin hojjenne warri Itoophiyaanu yaani itti hojjechuu qabaanna amma. Maaltu hojjetamuu qaba jetta? Wanni hojjetamuu qabu waan laga Abbaayii kana yaani nama beeksifnee takka jedha. Nama warra Arabaa kanneenitti illee nuu nama dararuuf asitti hin jiraanne nuu uf jiraachisuuf waan kana ijaarraa laga kana irratti lagni kun bishaan nu biraa buruqa nu waa takka itti fayyadataa hin jirru bishaan kun kenna maraa miti Itoophiyaan amma ka isiin fudhattu waan diqqaadha eenyutu kenneef sanillee warra Gibsiiti waan mataan seenne kun bishaan kun kenna bishaan kun ka Itoophiyaati nu biraa baya haga feene yoo qabaanne rakkoon hin jiru malee kenna kun nu wanni akkas jennuuf yaani isaan dararuu fi akkas hin jennu nu isaan miidhuuf akkas hin jennu nu haquma kenna itti mul'isuufi kuni haqa kenna namni kenna hiyyeessi kenna ka Itoophiyaa keessa jiru hiyyeessi hatta ka Afriiqiyaa ka nu bira jiru kunniin waan kana nu maratu itti xaqqamata Gibsiin illee yoo barbaadde itti xaqqamatuu dandeetti mootummaa ta'enna waliin teettee haasoyitee itti xaqqamatuu hin dandeetti malee kanan barbaadan Itoophiyaan akka isiin ol kaatuun barbaadan haga fedhan yoo dubbii jijjiiran nu wallaahi isaan haa ol ka'uu barbaanna isaan haa warra hiyyeessa ofii gargaaranii hin barbaanna malee yaani akkuma nu feenu dubbiin isaanii akkas jechuudha akkuma isaan fedhan bishaan hagana arganna biliyoona 48 miliyaar meetira mukaa'ab
متر مكعب أفان متر كيوبي إسيسا أكما فيرنتي هاسيني أكنا بربانا كنا ملين بربانو جران توبيان كنا برباد ورّي كينا بيتينا أمتني كينا توبيان يعني واني إسينك أبدو بشان الرا اتفيدموك أبنا أكنا منظر الرتي ويتي ستاسان مال جدو جر ويتي نتهاسيان إسن أما مالف ورّ إيجيبتي كان أكنا بوتاني حتى انترناشونال ورّي دنيا تا ميديا تا انترناشونالي كوني ويتي إسان قافتان يعني أكمت جبسي أكنا بوتاني جراني قافتان سوتا ويتي اتبيسف ننو نما ميدان جرو واني إسان جران مرتي لقامتي نو نما ميدو فوان كان بشان إسانين دي دفنو نو بشان فوني قبني روغني اچت گگبو جرانيني گگبو روغني هدا هيني يفهم بشان اچت هيني إفا الكتريك رابافني يو إسان ك بشان دبنتاتي توبيان قد إفتيف متان سينو يعني ور توبيا مليون دباف مليون سجل كلين مرتي اسن دي بس بربادا ما نقوتن يعني وني نو اسن دي بس بربانوف سنيف جيتش وني نو اتهمنو نو اسن ضررهم بربانو نو نما ضرروف توبيان جرو نوتو عربا غرغاري ويتي اسلام ني نوبرا سيني نوتو ور اسلاما كنين كيس سميسي كوني واجبكين اللي بيتني لا فخر يعني عربي يعني واجبكين بيتين ضرر إيران أرقمت يا ربي جدي نواني أما وان كان هاسينوف مالي في اسنت ورا ميديا كيسنت دبي جيرتني دبي أكيسين هنجرا نت اتهمتني إيجاسي نمني أجتي خلاص نجيبو جمر اسم برتي كل دلقا كيسني كجيبا كان الرادوغا كجيبا كان كميديان كيسن اتهم الرادوغا وانو مدوغا اتهما أما ميديا كيسات تقافتو كناميتش تو كمان نانجر بيتني هنجرا يودن دي اسني في ده مال جدا وننو يعني توبيان هجان جرو ور توبيا والمرئتا وان افي كيستي والمرئتني ولين تاني هاسيني والجالتني وان بياتتي ولمكتا جنني اتهما منينو وفي مرة هاسيا برني ور جبسي موتمان كينا ويتي دفين ويتي ولين فرم سيسي ورا توبيا ولين فرمي نمو نم تكلم بيك ورا جبسي كيستي مالي دكتور أبي أحمد ويتي دفي توبيا تدابي توبيا كيستي نما ولين تائي مريئتي نوهم فرم نو هاga ورا توبيا كن اي جدوتي وان كانت مفرما هاga ورا توبيا ولين تائي ولين هاسي أكم غونا دبي أكنا تنرت يا ورا توبيا جراني إيجاسي سنيف جتش إنسان وري يو لقائتي كهيمن تاتي بيتني خلاص يعني حتى نمني سنلي كوني انضرر جري إما جلسا مالي إنسان تو ورا في كني يعني أفما أف ضررا وان لقان تئن لقى إرا وان نو إجارو إرا كني مرة أكست تتأوفني سنيف جتش أما ميديا الرتي أرجنا الربسو وان دبي بدا سداتشسو مكرو نو والله دفني توبيا دوينا لقا كنا دوينا نجدو كنا اللي إيه ما جران أما درانين أما نو هنجنة جران أما حتى ورّي قافتما إساني عبد الفتاح السيسي ونو هنجنة ورانا أفيتي نو اسني فقادة قوني أكوان فيتن دلي دنوان جبسي الرادوغو
كل دلقا كيساني متنو وان نونجين أكا فيتن قرأ أكا فيتن يعني وان كيسانيتي مالي ويتي توبيا الرهاسو يتن توبيا نمون صداتو توبيا شر اللي بربادو توبيا لفا أفي الرتي لقا أفي الرتي وان فيت دلقو دنديتي وتو إسان دفني هاسيني قافسا نو والله بشان سودانا يعني وان كانهن سودانا نو غرغارا وتو جرانيني توبيان يوكا سن كان جالا غرغارتي بيتني مالي إسان هن إجارمو واتك لقا إرتين إجارم جمال عبد الناصر موتما إساني كدوراني دوئي أما فدانا كما صدميشن فدانا جتشون هكتارة تونولو بيكو صدميشن فدانا بشان أباين إرابا فني لفا فجأة نتنا اتقونا جدي غافة هاسي بشان تنا يوزي قوني أكفينت غافة توبيان هن آرتي توبيان مال جتين يعني كن انتو كوني لغنما مراتي جتين سنيف جتشك آتا إرا هاسين توبيان أوقوف هكا إسي إرا أما ويتي ولي قلا إساني كان إرا هاسين توقع كما تكوف دب سقليف شنتمي سقل وقع كما تكوف دب سقليف لما وقع كما تكوف دب سقليف دي دمي سقل كنين الراويتي هاسين يعني توبيا ولين انفرمني إثيوبياني ملتيسني ملتيسني يوكاني نما بدا ولين بريسني أكا بريتشي ولين توبيا كان دلقا يعني ولي قال لي كان توبيان اللين ولين كيس جرتي انفرمني توبيان اسم بريتشي ولين ملتيسن مالف توبيان اسمي دقيتي مالتو نقاي كيسي ولي قلتن كان تنامتي اما تو حتى ونو برد ديماني قرا فرد بيتي تا انترناشنالي تا ان ارقتن مالي في توني تتوبياتي لفتي تتوبياتي واللي اسن والقاي كان توبيان هم فرم سيني ان ملت تسني يوكا بريطانيا ولين فرمتني توبيا مالتو يسي كيس قلج اندندان سنيف جتش اما مالتي ججيران سياسة وفي توبيا كدكيسنو هم بكرة مال اندندان ايقا وري توبيا كن جراته ان شاء الله كان اندندان يا ربي جري وري توبيا كن اما هلالا اكا اسان الرهاسين بيتني وان اسان الراجران بيكاجرا بيتني توبيان هكا وفيتي في ديمتي هكا وفي لالتي نما اللي دهبسون بربادو نما اللي ميدون بربادو نو اما لغا كنا اكا هكاتتي اكا نما مرا جريتشسوتي الراتك من جنيه هاسينا دينيا كان مو ايجيبت ام فكينيا في ليغي عربا منسيسو افيال تجرتي جرامات انجرا إيجيبت السودان قروان كان أكمل التيسني دا كان كو واي سنة مال بي والله ورا سوداني نوغلتو ما جنان مالي في إسان وان إسان تقمو إرا بربادا وان فائداء في خيري اللي نما مرايول هيادا بيتني وان إسان بربادا مال تنفيدا وان كن نضررو أكست لالني إيجاسي ويتي سيناريو كان مرة أرجن كيسا بيان وان وري عربا قافا فرمي ولدت توبيان انتقوا أكيسين دليدو كان جراني باسنت طبعا إيجبت ما تباسي كان وري عربا تيمتي وري عربا لكي مالي علاقات نيساني علاقات يعني كونتاكتي نيساني يعني وري عربا ولين لكي مالي طرورة دراني نراي وري جيبسي أما سن بلسو بربادن وان عربا فتوبيها ولتهدو إسان كتو بربادن ديجو بربادن مالين دندان
namni martinuun beeka akka gaafa san wayitii warri arabaa kunniin haasee warra arabaatii miti warri haasee warra gibsiiti hatta yoo isaan illee nu araba mara asitti walitti qabamne haasoyna jiranillee warra gibsiittu kana baase ka arab liigiin sun kan liigiin arabaa baase sun sirrii miti jetta sirrii miti inni wanni isaan jiran yani amma Suudaan fa'a maaliif keessaa ba'e beeytani Suudaan kun hin ta'u Suudaan warra arabaati biyya arabaati akkanatti hin ta'u nama keessan seensifnuu jedhanii keessaa bayan amma isaa wayitii kana keessa seensan dubbii kana keessa seensan warra arabaa waliin warri arabaa yani biyyi Itoophiyaa waliin haala gaariitti jirti gaafatamaan bootaa kana Gibsii bira beeytanii warra Gibsii gaafatamaan isaanii warra Gibsiiti waggaa hedduu saniif jecha bakkee danda'an mara bakkee kaayan mara bakkee taa'an mara yani haguma dandeenye Itoophiyaa dararra jedhanii akkasumatti mokkoran malee yani kuni waan Itoophiyaan jaalattuu miti waan nu dararuu mitillee waan isaaniiti. Mi keessumaa miidiyaan Ijiptii fi haa ta'u miidiyaan arabaa tokko tokko Itoophiyaan akka Ijiptii miidhuudhaaf hojjechaa jirtutti kaasu. Garuu immoo Itoophiyaan kanan gootu. Uummata bira ga'ee garuu miirri hawaasaa maal fakkaata? Ilaalchi uummanni biyyoota arabaa keessa jiru kun Itoophiyaadhaaf qabu maal fakkaata? Duraaniin akkuma isiniin jedhe yani namni waan Itoophiyaa irraa haasayu hin jiru yoo jiraatellee namuun dhagayu maaliifi yani tolchanii ittiin dalayne biyyi kenna waan miidiyaa kana saniif jecha amma kijiba fedhan itti guutanii ima dhagayan waan isaan jedhan amma wayitii yani namni haasayuu jammare Itoophiyaa keessatti laga Abbaayii akkana laga Abbaayii yani wanni yani waliin galiniif laga Abbaayii kanaaf akkana wayitii jedhanii haasayan namni irraa dhaga'ee warri Itoophiyaa kun yani namni amma kaleessa namni wayii natti bilbilee kaleessa dura hin gadda warri Gibsi masani biyya nuu baati jedhanii ani Itoophiyaa waliin jiranaan jedhe nu laga kana akka itti nu jaalannu yani waan inni jedhe san jedhuun barbaadu laga kana yani nu wanni Itoophiyaan jettu martinuu waan ajaa'ibaati waan haqaati nu isin waliin jirraa amma namichi kun beekuu jammare namni illee beekuu jammare afaan namni beekuun namatti haasayan wayitii arabiin itti haasaynu isaan amma yani hin beeyna waan isaan gaafachuu barbaadan hin dhiifnu waan isaan namatti erguu barbaadan waan isaan namatti kijibaan itti marsuu barbaadan yookaan itti fakkeessuu barbaadan nu itti deebifna haga dandeenyu beeytanii saniif jecha amma nama arabaa kanniin nama biyya alaa kanniin afaan waan laga Abbaayii irraa waan Itoophiyaa irraa haasayuun afaanuma saniin itti deebifna namni Ingilizii beeku Ingiliziin itti deebisa namni Amaaranyaa beeku Amaaranyaan itti deebisa namni Oromoo beeku Oromoon itti deebisa beeytanii mootummaa walii wal gargaarree waan laga Abbaayii kana tolchinee laallee haga namni arabaa namni biyya alaallee bulchu biyya arabaa tanii akka beekan tolchanii Itoophiyaan nama waliin yani ollaa ofii dararuun barbaadu akkuma isaan jedhan warri Itoophiyaa akkasuma jedha qaatarra amma wayitii Dr. Abiy gaafa barlamaana ta'anii haasayan san akka itti namatti fakkeessan otoo argitanii inni jaa'izat noobiliin argate akkamitti nama miliyoona walitti qabnaa jedhee nu sodaachisaa jiran isin hin dagattanii wayitii Itoophiyaa dhoyna jettan raafaaliin hin dagattanii wayitii dhufnee yani kana isin irratti diina jettan hin dagattanii miidiyaa keessan ka ta'anii achitti guyyaa galgala ta'anii warra Itoophiyaa arrabsan eegasiisaniin booda koota akkanatti haasayaa jedhanii nu barsiisan
isaan darsii fudhadhaa jennaan diplomaasiyaa Itoophiyaa irraa akka itti siyaasaa godhan Itoophiyaa irraa baradhaa jennaan. Gara fuulduraatti gaa hojii amansiisuu guddaa isaati kan barbaachisu. Atis immoo odeeffannoo adda addaa ofuma keetiin kan itti sakattaatee argattee dhimma kanarratti hojjetaa turte. Kaka'umsa keetiin hojii kana hojjechaa turte. Gara fuulduraa odeeffannoo sirrii ta'e mootummaa biyyaarraas uummata kee gidduus dhuftee argattee waan kana amansiisuudhaaf akkami hojii akkamiitu gara fuulduraatti hojjechuudhaaf karoora qabda. Akkuma isin jedhe yaani amma wal qabuu barbaachifna, wal barsiisuu barbaachifna, nuu biyyarraan barannaa, biyya teenna waan jedhan tolchanii dhageenna, miidiyaa kennallee tolchinee akka itti deebifnu tolchinaa nama biyya teennaa kanneen waliin teennee haasoyinee sabsabaa kanneen daballee waan laga baay'ee kanarraa nama beeksifnee maal nu godhaa, maal biyyaa godhaa, maal biyya nu biraatii godhaa beeytanii sanniin mara itti himna. Waan gibsiin gootullee amma fakkeenyaaf waan isiniin jedhuu barbaade dura gibsiin tun jaami'at duwal arabiyyaa tajaraniin tana yani bootaa isaa walitti qabaman biyya arabaa tanniin ta gaafa kana bayaana baafte kana liigii arabaa gibsimatu irraa gaafatamaami. Gibsimatu yani mataan isii namicha gibsiiti, warra gibsiiti. Itti gaafatamaan. Isaan kana danda'anii eegasii itti hojjetan. Nu warri Itoophiyaa yani yuuniyan Afrikaa kana hin danayne itti yani waan akkanatti balleessinee akka feenetti haasoyina jennee nu koottaa warra Afrikaa waliin taa'aa jennaan malee maqaa isaaniin balleessine. Nu marti nuun beeyna yani biyyi teenna akkamitti kabajamtii Afrikaa biratti beeytanii akkamitti kabajamtii yani Dr. Abiy Ahmed waan isaan fudhatan jaayizat Nobel biyya teennaaf Eritiriyaa walitti araarsan biyya rakkoon jirtu keessa seenanii rakkoo tanniin mara beeytanii saniif jecha gibsiin bakkee dandeettu mara maqaa Itoophiyaa balleessuuf dalagaa jirti. Nu amma wanni nu barbaachisu bakka dandeenyu maratti maqaa Itoophiyaa ol fuudhuu nurra jira. Maqaa Itoophiyaa haqa Itoophiyaa illee nama beeksisu beeytanii kanatu nurra jira. Akka Ijipti biyyoota Arabaa kana ilaalchi isaanii jijjiirtee Itoophiyaa irratti hin kakaasne Itoophiyaan hojii dippiloomaasii cimaa hojjechuu qabdi jechuudha. Yani hojii cimaa hojjechuu qabdi akka gibsiin warra Arabaa kanneen fuutee qilleensensifne yani fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti waliin lolchiifne yani tolchinee itti himna afaan isaanii kanaan waan isaan beekan maraan yaa warra Arabaa Itoophiyaa yoomnaan darartee akkasitti dalagaan teena haa haasoytu. Ani maal jaraan gizee garii mee waan jettuun nu kaasime maalitti himtamee jedhan gaaf tokko nu gaafatanii ani amma wayitii isaan haasayan fakkeenyaaf akkana isin goona jedhanii haasayan nu maal jennee itti deebifna afaanuma isaanii saniin itti deebifna hin beeyna wayitii naan jedhan isin roobbilaa keessan erga bararsiisa laga Abbaayii biratti gaddeebisuu isii nutti dhiisaa jedhaan. Hin aaran isaan isimma akkana jettarree maaliif Itoophiyaa dhawina jettan beeytanii Itoophiyaan akka wannootitti ilaaluu barbaadan isaan akka eeriyaa gibsii keessatti beeytanii isin amma wayitii yani gizee hagam itti himaani nu warra gibsiin hin jibbinu maaliif jibbinaa ollaa keennaa hin jibbinu malee nu namni nu jibbinu nama sharrii nu yaadu ka dhufee nu dhogguu barbaaduu waan nu dalaguu barbaannu biyya teenna keessatti misooma keenya ofirraa dhogginaa misooma isheetiif dalagdi Itoophiyaan malee nama miidhuuf hin dalayduu jennaan. Wayitii ani itti deebisu yani gariin hin aaran gariin kuni nu sodaachisa jiran haga fedhanii yoo jiran isin laala waan isin jettan miidiyaa keessatti haguma danda'an gaaf tokko amma
من دكتور أبي نرى مال جرن إخوان المسلمين جرانين جماعاتك يوبيتا جماعة الإخوان المسلمين أفان كانت بيكو إسيسان إرى جراني ميديا الرتي هاسين مالي في نما توبيا إن أرجع نك اتدابس يعني كان كجيبة يعني ورب كيسني يوم بيك namni afaan arabiffaa danda'u kan Itoophiyaa biyyoota arabaa keessa jiraatu hedduun hin jiru ittiin deebisanu hin jiran malee miidiyaa irratti yani hin argine yani namni ba'ee dubbatu hin jiru miidiyaa jiru ijoolleen arabii beeytu tolchitee hawaan kanatti yaaddu jedhani biyya maratti yani Itoophiyaa maqaa ol fuudhu kana itti dalagan taariikhni Itoophiyaa واني توب يعني وري توبيا نمني توبيا أمتني توبيا مرايو وري توبيا مرتي يعني قبيان إساني قدورة وري توبيا لندن دا وجولين توبيا دنديتي مقا الفورو إساني يعني بريتشساني هندن دان مرتي نو أفانو مدن دين وري موتما اللي أمام الحمد لله قمدن لا جراني وان أرقمو إسان تلشني بيكن يعني وان بي تجرو وان بي بربات شفتو منستر كأن اللي يعني تلشني دلقا جرن إيه قدو أندر قاشو إيه ما قدو أندر قاشو إسان اللي تلشني يعني لكي ملك ليسا قم ديويتي إسان ديمي زيارة ما سنجرن نوبيتين نجالنا نوبيتين فندلينا غلطومي ويعني والانتهاء ويتي هاسيني ولا قباي كان اللي نتهمني أكنا تجرا بيتنا وفراد أوجنا ركون هنجرو يعني لكي ملي بيكنوان أرجماجرو حتى بيا دنيا كيست موتمان كان دبلوماسي كان ور دبلوماسي كان الجيساني اير تور الحمد لله هن أرجن وان بي تجرو وان بي توبيا رهاسي كان أفجتش الحمد لله نو أما واني نو برباتش تلشني والكبني تلشني بيتين الرالي دوغني وان إسان جران أكم إسان جران سنة تتدابفنا الفرد غلطوما إن شاء الله بيتين غاري نغاين جرتي إن شاء الله نمو بيتين اللي انضرروا اسمرتنو الفرد غلطوما Egatiin hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabanne kan maantu murameetiin jira qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaasiniin jenna. Galatoomaa.